warreen tiktaaka keessa waan banattaniin hin beekne emaila moo lakkoofsan banattanii kan hin beekne akkasumas lakkoofsi isaan banattin illee isin jalaa gubatee emailli sun illee isin jalaa badee yeroo paaswordii jijjiirranna jettan karaa ittiin jijjiirrattan dhabdanii lakkoofsa isin jalaa gubate san irratti koodii isiniif ergu koodii san akkamitti akka itti argatuu dandeessan paaswordii karaa salphaa ta'e lakkoofsi illee yoo isin jalaa gubate akkasumas emaila illee yoo irraa hin qabaanne akkamitti akka itti guuttattanii fi akkaataa lakkoofsa haaraa illee tiktaaka keessanitti itti qayyarattanii tiktaaka keessan guutummaan guutuutu harka keessanitti galfattanii emailaa fi paaswordii isallee haarayaan itti galfatuu dandeessan lakkoofsi isaan banattanillee yoo isin jalaa gubate ka paaswordii illee isiniif jijjiiramuu dide karaa salphaan daqiiqaa muraasa keessatti jijjiirratu ni dandeessu. Isteeppii ani isinitti argisiisu duwwaa yoo hordoftan hanga dhumatti viidiyoo kana ilaallan otoo nama tokko hin gaafanne harka keessaniin bilbila harkaa qabdan irratti guuttattanii tiktaaka keessan guutummaan guututti harkatti galfatuu ni dandeessu. Tiktaaka keenya keessa eega akkanatti nu seensisee jala kanatti gadi buunee bakka profaayilaa kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaasna. Sana booda hordoftoota kiyya akka kanaan fuula kana qabatee nu dhufa kanurraa eegamu gubbaa kanarratti ol dhufnee tuqaa sadeen kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda haala kanaan isinii dhufa jala kanatti gadi buutanii setting and privacy ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa kan nurraa eegamu isuma tokkoffarra jiru akkaawunti ka jedhu kanarraa yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Lakkoofsa yoo beektanillee yoo beekuu baattanillee nama yeroo tokkoof irratti hin cuqaasa jechuudha. Akkaawunti ka jedhu kanarratti irratti hin cuqaasa jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa ammallee isuma tokkoffarra jiru kana fayyadamna jechuudha. Akkaawunti information ka jedhu kana fayyadamtu irratti hin cuqaasa. Sana booda akka kanaan fuula kana qabatee dhufa amma lakkoofsi nu ittiin bananne kunoo isa kanaa jechuudha. Yoo durillee beekuu baanne lakkoofsa hagana kanaan banamee jee nutti argisiisa jechuudha. Dhuma isaatii fi booda isaa nutti argisiisa. Gama gadiitiin email akkuma argitan irratti hin guutamne jechuudha. Email hin qabu. Yoo email keessaa qabaannellee email fi lakkoofsallee asitti ufiin nu fida. Amma jijjiirratuuf lakkoofsuma kanarra gattuqa. Sana booda haala kanaan akkanatti naa fida change number naan jedha. Gama gadiitti immoo unlinked for naan jedha. Yoo lakkoofsi kun dalagaa jiraata ta'e lakkoofsi kun harkaa qabna ta'e change ka jedhuma kanarratti cuqaasnaa jechuudha. Sana booda hordoftoota kiyyaa yeroo nu phone number kanarra cuqaasne jechuudha. Akka kanaan filannoo lama nuu kenna akka nu akkaawuntii kan abboo isaa taane jechuudha. Mirkaneessuuf dirqama verify godhuu qabna jechuudha. Akkaawuntii keenya filannoo lama nuu kenna use phone number fi akkasumas use password nuuf kenna jechuudha. Yoo lakkoofsi sun dalagaa jiraate lakkoofsi amma irraa qabnu kun dalagaa jiraate kan biraa itti jijjiirratuuf deemne ta'e isuma tokkoffaa kana fayyadamna jechuudha. Your phone number ka jedhu kana fayyadamna jechuudha. Yoo lakkoofsi sun nu jalaa gubate akkasumas yoo lakkoofsi sun nu jalaa bade kan jedhuufillee bal'inaa waliin ilaalla. Ammumaan isin argisiisa siistama lammaffaa fayyadamna waan ta'eef amma mee an lakkoofsi sunillee ni jira waan ta'eef koodii lakkoofsan irratti na ergamte waan ta'eef jechuudha. Isuma tokkoffaa kana fayyadameen jechuudha. Isumarra cuqaasen koodii lakkoofsa san irratti na ergamu san achirraa fudhee asirratti naqadhee lakkoofsa biraa haaraa itti jijjiirratuu danda'a jechuudha. Saniifuu an amma isuma tokkoffaa kanan fayyadama jechuudha. Amma akkaawuntii kana lakkoofsi ni jira waan ta'eef isuman fayyadama. Sana booda akka kanaan koodii itti galchii naan jedha. Koodii yeroo naa dhufe ofumaan akkanatti asirra naa gala bilbilli keessa bilbila kana keessa jira siimii waan ta'eef. Sana booda yeroo koodii itti naqamte ufuma isaatiin kunoo lakkoofsa haaraa itti jijjiirradhu jee iddoo naa kenna. Lakkoofsa kiyyaan ittiin jijjiirradha. Sana booda send code bakka jedhu kana yeroon tuqe lakkoofsi kiyya itti naa jijjiiramaa jechuudha. Filannoo isa lammaffallee phone number irra eega cuqaasnee haala kanaan lama nuu fida change phone ka jedhu kanarratti cuqaasna jechuudha. Yeroo tokkoof yeroo asirratti cuqaasnee as nu fida ammallee phone number ka jedhu kanarratti ni cuqaasna. Sana booda use phone number fi use password nu fida jechuudha. Password tiktaaka keenyaa yoo beekne use password irratti yeroo nu cuqaasne haala kanaa as nu fida enter password nuun jedha. Password haaraa itti guuttannaa jechuudha. Dhiifama password haaraa osoo hin taane password tiktaaka keenyaa kan beeknu san itti guuttannaa. Sana booda haala kanaan lakkoofsa haaraa itti katabadhu nuun jedha. Lakkoofsa haaraa asitti itti katabanna jala kanatti gadi buune send code bakka jedhu kanarratti yeroo nu cuqaasne lakkoofsi haaraan ufi isaatiin itti nuuf jijjiiramaa jechuudha. Kuni filannoo isa lammaffaati. Kuni gaa nama passwordii tiktaakaa beekuu fi akkasumas lakkoofsa tiktaakni suni dalagaa jiru jechuudha. Warra lakkoofsi jalaa gubatee fi akkasumas passwordii hin beeknellee waliin ilaalla jechuudha. Eega kan irratti jijjiirratanii waan asirratti isin guuttatuu qabdantu jira jechuudha. Emaila namni irraa hin qabne bakka kanatti emaila keessan isa sirrii irratti guuttattanii jechuudha. Maaliif lakkoofsi sun isin jalaa gubatee waan ta'eef jechuudha. Koodii wanni irratti isiniif ergamu waan hin jirreef asirratti emaila itti guuttan emaila isa sirrii osoo ittiin dogongoriin qubee takka hin dogongoriin kan bilbila keessan irratti fayyadamaa jirtan irratti guuttan. Amma asirratti emaila tokko mee isinuma durattiin irratti guutaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma emaila tokko an irratti guutaa na eegaa hanga nan emaila irratti guutu
Sana booda hordoftoota kiyya eega email akka kanaan itti guutanii gadi buutanii jala kanatti send code bakka jedhu kanarratti cuqaastanii koodiin email keessan irratti isiniif ergama koodii email irratti isiniif ergamu san achirraa fudhattanii bakka duwwaa san irratti guutan nu amma anas irratti bakka duwwaa naa dhufe koodii fudheetiin irratti guutaa jechuudha koodii san email kiyya irraa fudhadheen itti guutaa jechuudha kuno amma ani koodii itti guuteen jira jechuudha sana booda hordoftoota kiyya ufuma isaatiin automatically kuno email kiyya asirratti na guutamee jira akkuma argitan amma phone number illee irra jira email illee irra jira phone number sun gubate phone number irratti yeroo cuqaase akka kanaan kuno wala mafilannoo lama naa fida ammallee jechuudha change phone fi unlinked phone akkasumas lakkoofsa kan irraa gubuu barbaada yookaan itti jijjiiruu barbaada waan jedhu filannoo lamaan kana naa fida anama irraa jijjiiruu barbaada waan ta'eef hordoftoota kiyya asumatti change phone ka jedhu kanan fayyadamaa jechuudha isa san irraa gubuu waan barbaadeef change phone kan jedhu kanan fayyadamaa jechuudha lakkoofsi sun amma kan duraanii nu jala gubate waan ta'eef haaraa itti jijjiirratu deemna passwordii tiktok kanallee hin beeknu waan ta'eef yeroo isarra cuqaastan kallattiin akkanatti amma reefu waa lamatu jira amma filannoo sadii nu fide kun akkuma argitan use password akkasumas use email fi use phone number nu fide jechuudha kan nu fayyadamnu amma use email kan jedhu kana fayyadamna jechuudha kan gidduu kana jechuudha maaliif lakkoofsi sun gubate email sanirratti akka koodii nu ergu barbaanna waan ta'eef yookaan use password kanallee fayyadamuu ni dandeenya jechuudha amma ani kallattiin kan fayyadamu use email kan jedhu isa gidduu kana fayyadamtu jechuudha maaliif email kan haaraya amma itti guute waan ta'eef use email kan jedhu kanarratti yeroo tokkoof nan cuqaasa sana booda akkanaan bakka duwwaa naaf fida koodii dijitii 6 email amma itti guutan sanirraa ni fudhattu jechuudha email sanirraa nama deemeen fudhadha email sanirraa fudhattanii dhuftan hordoftoota kiyya email sanirratti koodii isiniif ergame kunoo koodiin kana ani amma koodii kana copy godheen dhaqee achitti guuttadha bakka duwwaa kanatti guuttadha jechuudha koodiin na ergame kunoo amma koodii itti guutaan jira jechuudha hordoftoota kiyya yeroo na koodii itti guuttadhe akka kanaan fuuldura ofumaan na oofee akka kanaan amma lakkoofsa haaraa itti barreeffadhu naan jedha kunoo akkuma argitan enter new phone number naan jedha jechuudha amma ani jala kanatti gadi bu'een jechuudha lakkoofsa biyya keessa jiru koodii biyya keessa jiru ufumaanu naa fidaa jechuudha inni bilbilummaanu jechuudha ani amma lakkoofsa kan naa dalagaa jiru haaraa san itti guuttadhaa jechuudha sitti sana booda gadi bu'een jala kanatti send code bakka jedhu kana yeroo nan cuqaase already ufuma isaatiin lakkoofsi kiyya irratti naa jijjiiramee jira jechuudha kan koodii kun amma lakkoofsa isin jala gubate jechuudha akka kanaan email keessan irratti guuttanii lakkoofsa isin jala gubate tiktok keessan irratti jijjiirratu ni dandeessanii jechuudha lakkoofsa haaraatti jechuudha karaa barbaadaniin guutummaan guututti tiktok keessan harkatti galfatu ni dandeessan jechuudha haala kanaan warreen lakkoofsi itti isiniif jijjiiramuu didee lakkoofsi duraanii isin jalaa gubateellee viidiyoo kanarraa akka hubattan abdiin qaba jechuudha hordoftoota kiyya suuta jettanii hordoftan sirriitti isiniif gala kunoo bakka reefu email hin jirrelle email kiyyetti naa gale phone numberiin haaraan nama itti guutelleen asitti naaf galee jira jechuudha kana dagatu hin qabdan amma booda jechuudha password isaallee yoo jijjiirratu feetan amma yoo barbaadan phone number bakka jedhu irratti cuqaastanii waan barbaadan jijjiirratu ni dandeessaniin isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaan hordoftoota kiyya viidiyoon har'aa kun akka isin gammachiisuu fi akka waa irraa barattan abdiin qaba jechuudha. Hanga dhumaa viidiyoo kana namni taa'ee sirriitti daawwate yaada tokko malee paaswordii tiktaaka isaa kan dur hin beeknellee argatuu danda'a akkasumas lakkoofsa tiktaaka isaallee yoo jalaa gubateellee karaa salphaa ta'een isteeppii xiqqoodhaan itti jijjiirratee bilbila isaa kan dalaguutti jijjiirratuu danda'a akkasumas imeela isaallee irratti guuttatuu danda'a osoo nam tokko hin gaafatin jechuudha. Hordoftoota kiyya viidiyoon har'aa kun akka namoota baay'ee bira ga'uuf laayikii illee tuqaatii sheerii godhaa waliin gayaan isiniin jedha namoota baay'eetu na gaafate lakkoofsi keenya nu jalaa gubatee yeroo nu paaswordii jijjiirranna jenne lakkoofsa duraan irratti koodii nu erga akkamitti jijjiirrannaa piliis viidiyoo nu hojjedhu jeen namoonni baay'ee waan na gaafataniif anillee dirqamee viidiyoo kana isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Kanaafuu warreen imeela keessanii fi akkasumas lakkoofsi isin jalaa gubatee imeela keessan hin beeknellee akkasumas paaswordiin tiktaakaa isiniif jijjiiramuu didellee viidiyoon kun furmaata guddaa isiniif taajee waan yaadeefin isiniif qabadhee dhufe egaan karaa fuulduratti illee anillee viidiyoo kanaan wal fakkaatu viidiyoo barnoota guddaa of keessaa qabu kan isin waa irraa barattan kan isin fayyadu waan isiniif qabadhee dhufuuf akkanan jabaadhee waan isin barbaadan hundaa'u qabadhee isiniif dhufuuf chaanaala kana subscribe godhaati na hordofaan isiniin jedha akkasumas viidiyoon dabalataalleen
akka isin bira ga'uuf mallattoo notification tana tuqu hin dagatinaan isinin jedha hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa yaada qabdanillee commentii jalatti naaf kaayan isinin jedha hordoftoota kiyya dogongorri yoo jiraatellee commentii irratti naaf barreessuu hin dagatinaan isinin jedha video narraa qopheeffadhe asuma irratti kan raawwatu ta'a video itti aanuun hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.